risaa miti sinjaan dhuga biyyumaan biyyumaa Ameerikaa kana keessa jiraattee yeroo harka namaa jala kuftuu fi yeroo harka mootummaa jala kuftuutu jira. Manni kun nofa caasaa pilis taaptaap godha biqilta kanamu. Yaa taaptaapilee godha. So amma wanni jechaa jiru yeroo harka namaa jala kuftuu jira harka namaa gunsi injoo harka faamiliitiif kanaame harka mootummaa keessa kuftuu jira yeroo dalagaa dhabduu jira. Yeroo ati maraataa taatee karaarra jiraattee homeless taatee deemtuu jira. Namni waan kanarraan dubbatu realitii jirtu. Amma Ameerikaa isin agartan tana jechuun miskiiniin jirutti beektan. Kasiiti waan gabbaastee jirti. Ni beeka haramaayaan. Deemi ayawaattaa kana deemi ilaali haramaaya yoo wallaalta ayawaattaa kana jala deemi ilaali. Dhage. Tara takka carraa naa kan hime. Let's not lie to each other. Ameerikaa keessatti haalli ati itti homeless taatu takkaffaa yoo ati kreditiin ta'e if balleessite diraaga gootee waa hattee yoo waa gootee malee hin jiru. Akkana sin darbitu Ameerikaa sorry. Takkaffaa talamadaati namni biyya tana ni dhufee ifiin jijjiira yoo je'e Ameerikaa keessatti dalagaa hin dhabdu. Yoo dalagaa chuus goote malee maallaqa bareedaa dalagaa professional taane dalagaa easy barbaadu yotte malee laal let's stop lying to about America. America keessa namni dhufee dalagaa dhabu hin jiru. Let come to me takka. Talamadaati namni homelessiin karaarratti argamu. Hagartee akkanumatti system abuse godhu nama hin dalaganne nama lazy namaati. America is an open sadaffaa yoo ati biyya tana keessatti hattummaa hin dalayne takka ati waan hin geenye keessa hin seenne Ameerikaa keessatti feetu karaarra salaati islaama ta'e feetu kiristaanatti karaarra dhaabbadhu booyi namni garagalee silaalu hin jiru feetu huccuu butaantii qofaan deemi feetu sadariyaa uffadhu deemi namni silaalu hin jiru wanni ati biyya tana dhufteef dalagachuuf go work go home maallaqa kee oli qabadhu so Amerikaan bushtiin keessi hin jiru. Ameerikaa naziifa keessi siitis alli siitis namaatutu bushtiif godha malee. Tama carrashaatiin jaa dhagaye. Tama carrashaatiin jaa because I ask you for example namni Ameerikaa dhufee odoo dalagachuu danda'u kreditiin isaa yoo badde malee dalagatee biyyattiis waa godhee asittis invest godhuu ni dandeessa. Yoo ammoo asittuu hin dalaganne biyyatti wanni invest gootuuf hin jirtu asittuu hin dalagattu namni asittis dalagatee biyyattis dalagachuu danda'a biyyatti illee invest godhuu danda'a warra keenya gargaara hanga dandeenyu asittiisiif gargaara namni asirraa biyya galu hin jiru Oromoo waliin galtu tanafitti Somaaleen qaqqabatina forget about Somaalee nuti namni keenya ifiifuu asittis haa ta'u waliifuu galuu dadhabinaatutu nama sadi afurii waliin gallu wanni waliin dhuftee biizinasa jaarree biyyatti maarree goonaa warra biyyaallee abjuu keessa naqu haadhaamnu yoo dandeesse dalagatteetuma hanga dandeessuus nama keetis nafeexee yoo carraan gartee biyyatti galtee dulloomte akka obboleessi keenya jee yoo achiin siyaafee yookiin kaan biitti tuni retirement plaana qabdi ifiifuu gaafa dadhabdee retirement plaatii keetiin narsiingoomii galta sana wanni si dararaatu hin jiru but if you cannot come to an example hato wana kana rakkina kana jira yoo hin jenne American bullshit keessa hin jirtu dhiifama naa god namni sakkisoo jaagriin godhu namni haywaataa fi jala terkitu namni haywaataa jala dindila jala galu kuni they are homeless akamitti homeless tahan let me finish akamitti you know Zeynabaanis ni jirti laal namni homeless America keessatti akitti to number 1 is a credit issue credit isa faktaab godheeti akkamitti faktaab godha takkaffaa diraagaanii lamada hattummaa eegala xiqqeenyaan namni kuni by the way nama Oromootii jira nama akkanumatti maastishuma harkisuu fi farshuma dhuguu fi siistamuma kana abbiis godhuurraa homeless ta'ee dalagaa on harka ture namni kuni akkamitti dalagaa harkatta krediitiif balleessitee jirta so tanaafuu there is no such a thing America keessa dalagaan hin dhabamtu namni biyyarraa baatanii dhufu jirtan yoo hagartee carraan America isin arkisitu taate waan takka wanni takkitiin nama keenya advice godhu namni biyyaalaa jirtan biyya baqaasa biyya lammaffaa keessa teessanii biyya as dhufuuf yookaan Kanadaa ta'u bikka feete biyya faranjii tana deemna jaan hanga dandeeyutti namni bikka jirutti
harka namaa ka eeggatus ka xiqqoo taftaf jee dalagatee jiraatus yoo ta'e educate yourself. Yoo waan biroo dhabdee afaan Ingilishii baradhu hootu. Yoo hangas hin goone as dhuftee duudaa taata duudaa malee Ameerikaan jannata addunyaati yaa appreciate godha. Galatoomi laal amma jetteeti. Fakkeenyaa fi ati siistama ati keessa jirtu san qofa himaa jirta. Realitiin jirtus ni jirti. Siistamni kun gama lama jira. So, look. Lal, Zeynaba, look, somebody's truth cannot be a truth for everybody. No, but in So America, what you believe can hey, there you have can to believe be that. something. You can't just stand on the street for no reason. The cop, police, there have to be a reason why Native American, Minneapolis, because credit teacher, they've been in jail, they stole. It has to be a reason. I cannot ask for nothing. And then get them Okay, alone, so Minneapolis, there has to be a reason. Wallahi, so akana alqani Amma American dalaga dalaguntan detu some kijiba Google check Google you have problem with America. lal dagay amma ati wanni ati arkaa jirtu there have to be a reason. Ati you have to be a reason. Yes, there have to be a reason. I mean in America can I Listen. finish? Let me finish. In America there's an opportunity. Doctorate fetetate America dufte English fayon ben gaddebite English class frate wonado. So America there's education opportunity, there's jobs. The reason why there's people on the street is because they stole. They probably killed somebody. So lal amma Native American, for example, Jerry, why make America go to Eden? lal amma ati imali beita like you I've think been in that America for what 20. It's going to 22 years. I can't America police new abatesi gafa the man bucket as he got us in jail. lal one police ni gaafatu san dhiisi. Amma fakkeenyaaf dhugaan keessiif dhugaadha malee nama hundaaf dhugaa ta'uu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf There have to be a reason. laal ilaal dhagee wanni ati ummanni ati agartu kuni dhugaadha. Amma fakkeenyaaf all of them are not actually ummata jechuun kiriminaalaa miti. Qinaan isaanii warra Ameerikaa sarf godhaa ture dhaabbadhu oguu takka laal miyuutiin irraan kaafatin. Maaliifi Ameerikaa they are veterans. Warra America serve goda ture. They have a psychological problem. Okay. Osma jechun 3 times jiraniti. They end up on street, but they don't know how they end up. Okay. They end up, Like, it's probably the parents' fault. don't unmute. It's Don't probably the unmute. parents' fault why they Don't ended up in the unmute. hospital. Mute It's the Ogutaka. parents' fault. I'm a Like, Ogutaka mute right in Please mute right in Kasin. Mute right in Kasin. Achuma mute god. Amma wanni dubbachaa jirru biitii takka namni tokko fakkeenyaaf yoo ati maraataa lama wal cinaa deemu agarte maraataan tokko kan waa balleessee maraate maraataan tokko ammoo kan ammoo osuma biyya saniif loluu dhukkuba sammuu qabaachuu mala akkaataa inni itti jechuun karaa irratti arkuu hin dandeessu. Namni kun nama lama. Biitii Ameerikaa hogguu ati jettu biyya yoo laalte nagaya fakkaattu keeysisii balaaqalaan garaagaraa jirtu jechuudha. Nama keenya ka Oromoo jiraa jeeramaayaan. Namni keenya ka Oromoo gariinsaa dhugaadha. Laal gariinsaa warra yeroo isaa west godhee maaliif akkuma inni geessanitti shallaadhaa fi dhugaatii fi waan adda addaa keesseen. Gariinsaa ammoo kanuma sababuma dhalaa teenyaa tanaan micciiramee ala jiruu jira. Kanaas arkutti hin jiru amma inni jannatuma san arku jira. Jannatuma maal ijuma jannataa ta'ee fi keessa jiru san himaa jira. Waan akkoon qabu. Give me an example. Me Education godhe akkaaniin anis boru naa hime gaa. Ammaan Example naa kan gaa. An nama personaalii maqaa isaanii naa hime example jechuun ani bar keessa dubbii bal'iseensi ati keessaa fudhata. Beeko akkana goonu. Google koi. Ati keessaa fudhata. Google koi. Badasa tarata kan dubbadame please.
Me charraq yo. Because Sheikh Google was No, no, cinada deemta, Sheikh. No, Cinada chinaan daddeemte deemta. haasoo guyyaa dhiistanii badhaasa natti haasa'u Zeynaba natti haasa'u itti ati nabbanatta. Okay, yeah. So how can I explain? Oguta kana malusa. Haramaya faradhu. No haramayaan dubbatee carraaq yaniin fitadhaan adiisi. Koi ayye koi. my gosh, man. Haramaya koi sitti ndibete. Haa fixatu ayyeeme. Aywa. Wanta faradhu hono la dheeraadha moo eenyu dhufeera kaje hono.